تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. عيد مبارك بقى وقع جيسن. فيديو أجايبا تكاسني كبدي رفنجرا أكاتا إتي بلاي ليستي متا كينيا بنجو دندني ولين إلى الله سبسكرايب لايك شير بوچون نولين ترى إسنين جتشا بلاي ليستين قدنا channel كينيا تيف باين ورغارا يوتيوبي irratti warri channel يوتيوبي banatanii qabdan بلاي ليستي كريت بوچون dirqama بلاي ليستي فايدا guddaa nuuf qaba. بلاي ليستي نيغا akka videoon keenya bakka adda addaatti mul'atu akka namoonni view keenya nu guddatu subscribing keenya nu guddatu suggesting video suggesting playlist waan adda addaatti faayidaa guddaa nu qaba. akkaataa itti playlist sirrii ta'e banachuu dandeenyu waliin ilaallaa na waliin tura. Egaa YouTube irra erga seentanii booda your channel bakki jedhu irra seentanii channel keessan irraa video dhuma takka dura kan tuqaasadan jiru sanarra tuqtu. Sanaan boodas save to playlist ka jedhu ni jira sanarra tuqne yoo duraan qabaanne kan itti galchinu filannaa yoo hin qabaatin immoo new playlist nuun jedhaan new playlist ka jedhu kanarra tuqna. new playlist irra erga tuqne booda waan feene irratti barreessina ni Oromoo muuziqaa jedhu. ni Oromoo muuziqii kanarra barreessine booda private jedhee jira jalqaba. kanaafuu private sanarra tuqne public goona jechuudha. private in qofa kan ilaalu public erga goone booda create naan jechuudha. faayidaa isaa bakka inni itti ba'uudha inni ilaalla. list amma kun akkanatti playlist keessa nu galee jira. waan feetan search gootanii fiddanii itti wal makuu dandeessu. YouTube irraa waan video ilaaltan amma zimmee ni Oromoo muuziq jedhee search haa godhu. ni Oromoo muuziqii kana fidee itti galchuu video takka videoon barbaade takka. Video erga search gootanii video jala tuqaa sadan jirtu sun ni jirti. viewun isaa guddaa ilaaltanii tuqaa sadan sanarra tuqxu. hogguutti irra tuqxan save to playlist ka jedhu ni jira. save to playlist goona. kan amma create goone kan ni Oromoo muuziqaa jedhu sanatti galchuu dandeenya. kan biraatti illee galchuu dandeenya. kan amma itti galchine sanarra tuqna jechuudha. erga tuqne booda daniin ni jira. dan goona jechuudha. amma video keenya duraan itti galchineerra ammallee muuziqaa kan itti galchineerra kabiraallee ka adda addaa itti daddabaluu ni dandeenya. amma yoo chaanaalii keessa seennee ilaallan lama ta'eera jechuudha. home jira video playlist irra tuqna. kun akkanatti kan duraan create godheedha. kun kan nu amma create waliin goone kaaneen ni Oromoo muuziq jedhee achi ni jira. amma isinitti agarsiisaa YT studio keessa seennee YT studio keessa akkaataa itti inni suggestii video keenya gochuu danda'u waliin ilaalla. kun akkasin argitanu video dara playlist ni jira. playlist irra hogguu tuqne playlist nu create goone hagam view hagam akka qabu nu mul'isa. ni Oromoo muuziq waan jedhee waan adda addaatiin akkamitti akka YouTube banatan waan adda addaa godheen jira. amma see more goone ilaalla. Analyst keessa erga seennee egaa kun asitti top playlist play kan jedhu jira. top playlist sana keessa seennee achi traffic source illee ilaaluu dandeenya. top playlist playing keessa hogguu seenta percentiidhaan hagam akka YouTube keessan beeksisaa jiru asirratti ilaaluu dandeessu. playlist kamtu akka bareechee ilaalamaa jiru. traffic source keessa illee hogguu galtan traffic source dhaan akka videoon keessan ilaalamaa jiru fidee achi keessatti percentiidhaan kaa'ee YouTube searchidhaan hagam akka ta'e browseriidhaan hagam akka ta'e playlist pageidhaan playlistiidhaan kana kanaaf egaa YouTube keessaniif faayidaa guddaa qaba. top playlist kun akkanatti isiniif kaha. kanaafuu playlistiin faayidaa guddaa qaba. playlistiin YouTube guddina YouTube keessaniitiif faayidaa guddaa qaba. kabiraallee itti daddabaluu dandeessu. playlist adda addaa create godhachuudha YouTube keessan miidhagsuu dandeessu jechuudha. YouTube keessan guddina YouTube keessanis baay'ee gargaarsa guddaa isiniif godha playlistiin isiniin jedha. barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata. haga barnoota itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura.